Seenaa shamarra kafuun akka mooltan maal Oromoo dhiifama garuu ni hirkinis dadhabaadha. Ol seenaa waa tokko isinitti hima. Haala Oromiyaan keessa ooltes haala uummanni keenya keessa ooles waa xiqqoo isinitti haasa'uu dhufe. Dhiifama wajjin garuu waan baay'ee garaa nama dhukkubsu biyya kana keessatti kataa jiru. Ol seenaa keessattuu Oromoo sikkoo mandoo warri afran qalloo ol seenaan isin hin jaasin waan tokko walitti haasofna. Eessatti rafa xiyyaafuu ijina diimatte eenyu kan rafte kun gara rafnu qabna teenyaafuu dhumne hin jirru. Harma muraa haalonee fi lola calee calanqoon nu deebi'e. Haala san keessa jirra, haala hamaa ulfaataa keessa jirra. Dhugaa isin hin jedhu imimmaan illee bu'aa oolle. Imimmaan bu'aa buusaa oolle. Guyyaa 2-3 illee ani hirriban agarre. Uummanni keenya, uummanni Harargee, uummanni Baalee, uummanni Arsii uf hin dagatina. Dhugaan isinitti himaan. Dubbiin akka isinitti yaaddan sanaa miti. Taayyee Danda'a, Abiyyi Ahmad, Shimallis Abdiisaa shira gurguddaa uummata sikkoo mandoo fi uummata afran qalloo irratti dalagaa jiru. Ani dhugaan isinitti hima tokkummaa Oromoo diigama jennee yeroo baay'ee isin jalaa cal'isnee jirra. Hoo barbaanne Keeniyaa jala yoo barbaanne Somaaliyaa jala godina keenya fudhannee galla malee ilmaan diqaalaa ilmaan minishirii nu bulchuu hin qaban. Dhugaan isinitti hima nuti. Ani dhugaan isinitti hima. Nuti durallee abboota keenyatu qabsoo kanarratti miidhamaa ture. Har'a dubartii suuraawwan ani reefu poosti godhe agartanii jirtanii gudeeddii jabaatu Harargee keessatti, Arsii keessatti, Baalee keessatti godhamaati oole. Gudeeddii jabaa yakka gurguddaatu raawwatamaa oole. Hamma yoom ofitti callisna? Hamma yoom? Haga yoom? Haga yoom? Dubartiin manatti afaan jirtu, dhiirri manatti afaan jiru. Rakkoo jajjabaatu uumamaa jira biyya kana keessatti. Kan nu fixaa jiru dhugaan isinitti hima warra Tuulamaatii fi Amaara. Wanni fidan hin jiru. Kana durallee nutti duulaa turan dhugaan isinitti hima. Kan kana gochaa jiru immoo Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa Takkalaa Uumaa fi warruma kanaan dura isinitti hime. Dubartiin keenya tokko nafne dhugaan isinitti himaan. Nama akka maleetti gudeedaa oolan har'a waraanni bilisiginnaa qabe. Dubartoota akka malee miidhaa oolan. Dhiira mana hidhaatti guuraa oolan. Kana kan gochaa jiru immoo sirna mootummaa nafxanyaa Abiyyi Ahmad. Uummanni keenya uummanni afran qalloo, uummanni sikkoo mandoo uf dagachuu hin qabdan. Dhugaan isinitti hima uf dagachuu hin qabdan. Nuti yoo barbaanne biyya kana keessaa baanee biyyeen barbaaddu yookaan Somaaliyaa Maqdishoo wajjin buluu qabna nu. Yookaan Keeniyaatti deemnee Keeniyaa waliin buluu qabna. Uummata kana wajjin nuti kalee maastar pilaanii jennee du'aa baane. Har'a garuu dhimma akkasii waan akkasii sun hin jiru. Baay'ee saasa'uu hin fedhu. Baay'ees dubbachuu hin fedhu. Oromoo addaan qoodee kan nu fixaa jiru Abiyyi Ahmed, Shimallis Abdiisaatii fi warroota ijoollee gara wannii kan dhugaan isinitti himan. Uummata keenya balleessaa jiran. Kanaafiyyuu uummanni sikkoo mandoo, uummanni afran qalloo ofitti hin callisinaa uummata. Yakka gurguddaatu Oromiyaa keessatti hojjetamaa jira. Yakka gurguddaa kaleessarraa jalqabnee maalirraa jalqabnee hirriba osoo irra fi waa hunda hordofaa turre. Uummata keenya fixaa jiran. Uummanni sikkoo mandoo, uummanni afran qalloo ofitti hin callisinaa. Qabsaahaa, jabaadhaa, shamarran keenya gudeedaa jiran akka maleetti gudeeddii hamaatu irratti gaggeeffamaa jira. Warra sikkoo mandoo isinitti meeraan warra afran qalloo miidhaa guddaatu biyya keenya irratti deemaa jira. Nuti yoo barbaanne biyyuma Oromiyaa jedhu kana hin barbaannu. Ana caalaa namni Oromiyaa falme hin jiru dhugaan isiniif hima. Gaafa nuti Oromoodha jennee isaan lafarraa buqqaan gaafa nuti isaanii falminu gaafa nuti lafti keenya lafee keenya jennee isaanii falminu gaafas waaw nuun jechaa turan mana Haraqee keessa taa'anii har'a garuu gaafa dubartiin keenya badhee keessatti gudeedamu itti gammadaa jiran dhugaan isiniin jedha. Ani biyyuma Oromiyaa jedhamu kana hin barbaadu isinitti hima. Hin barbaannu nuti biyyuma Oromiyaa jedhamu kana. Kaleessas nuti du'aa ture. Har'as nuti du'aa jira. Har'as dubartii keenya gudeedamaa jira. Har'as ijoollee keenya ajjeefamaa jira. Har'as yakka gurguddaatu nurratti deebifamaa jira. Kan kaan nurratti godhe immoo warruma kaleessa nurratti duulaa ture ilmaan jagamaa kuullooti. Ilmaan jagamaa kuullooti. Oromoo keessattuu Oromoo sikkoo mandoo, Oromoo afran qalloo of hin dagatinaa. Har'a yakka gurguddaatu Harargee keessatti,
Baalee keessatti Arsii keessatti raawwatamaa oole. Kana kan raawwachiisaa oole immoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa, Abiyyi Ahmadii fi qaamman isaan ilaallatan jechuudha. Basaasota warra isaan bobbaasan. Oromoon sikkoo mandoo, Oromoon afran qalloo, Gujiif Boorana akkuma jirtu ta'ee, Wallaggas akkuma jirtu ta'ee, Hacuuccaa fi Cunqursaan akkuma jirtu ta'ee jechuudha. Duguggaa sanyii nurratti raawwachaa jira uummanni kun. Duguggaa sanyii. Akkuma kaleessa abboota keenya balleessaa turan, akkuma kaleessa Waaqoo guutuu fa'aarratti qabsaa'aa turan, akkuma kaleessa Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aarratti qabsaa'aa turan, akkuma kaleessa Elemoo Qilxuu fa'aarratti qabsaa'aa turan, Haile Sillaasee wajjin, Mangistuu Hayilamaariyaam wajjin har'as nurratti qabsaa'aa jiran. Har'as uummata keenya fixaa jiran. Dhugaan isiniif himaan. Sheekota, qeesota, jinnii balaa ofirraa dhiisaatii qabsaa'aatii mirga keessan deeffadhaa. Keessattuu isinitti meera. Wallagga warra Abishee Garbaa harkootatti fe'anii Goojjam geessanii kan ajjeesan. Akkasumas warra Baaleetti maal tokko godhame hin beekne. Dhukaasne dhageechisne, ajjeesne agarsiifne jenneellee kadhatee dadhabe gootonni keenya gootonni Baalee. Har'as kun ajjeesaa jiru dhugaan isiniif hima ilmaan Tuulamaati. Dhugaan isinitti himaan. Abbaan fidee walaafitu abbaan fidee walaafisu kadhannee dhiisaa jennee dadhabne. Yaa warra Baalee, yaa warra Arsii biyya kee bilisoomsi dhugaan isinitti himaan. Yaa warra Harargee kan nu fixaa jiru uummata kana isinitti himaan. Kadhannee dadhabne Amaaraa wajjin har'a isaan dhiichisaa oolan. Uummanni keenya garuu Baalee keessatti, Arsii keessatti, Harargee keessatti gudeedamaa oolte dubartiin keenya. Gudeedamaa. Eda galgala irraa jalqabee har'a haga galgala kanaatti homaa waan dubbannu wallaallee cal'isne nuti. Waan dubbannu wallaallee cal'isne. Waan dubbannu wallaallee. Tokkummaa Oromoo diigama. Maalii Oromoo diigama jennee yeroo hunda cal'isuun hin barbaachisu. Akkuma Wallaggaa fi Gujii fi Boorana keessatti akka fidhan godhaa ba'an san har'a Harargee Baalee Arsii keessatti gochaa oolan. Akka fidhetti Abiyyi waraana bobbaasee dubartii gudeechisuu, ajjeesisiisuu, lolli har'a calii calanqoo fi harma muraaf harka muraa aanoleetu oolee jechuudha. Oromiyaa godinoolee amma maqaa isinii dhahee keessa. Wallaggaa Gujii Boorana duraanumayyuu godina irraa dhumate duraanuyyuu mootummaan akka fidhe godhee jira. Godina kana keessatti har'a yakki raawwatamaa akka oolee jechuudha. Waanuma intarneet irratti agartan qofaa miti odeeffannoo bilbilaan gaafachuudha danda'uu qabdan. Achuma daaspooraa teettanii alalala jechaan oolina. Yoo feete qawwee hiradhu qabsaahi biyya keetiif qabsaahi kan nu duguugaa jiru. Kan nu duguugaa jiru ilmaan Oromoo waan Amaara jettee Amaaratti jituuf hin qabaatin Shimallis Abdiisaa fa'a ijoollee kaleessallee abbootiin isaanii abboota keenya duguugaa turan warra Jagamaa Keelloo. Har'allee kan yakka Oromiyaa keessatti raawwachaa jiran. Poolisoonni Oromiyaa harki caalu ijoollee Jimmaatii fi ijoollee Shawaati, Baalee fi Arsii fi Harargee keessatti bobba'anii intala Oromoo gudeedaa kan turan. Kana kan bobbaase Shimallis Abdiisaatiif tokkummaa Oromoo diigamaas qilee haa buutu tokkummaan Oromoo. Ana caalaa namni Oromoof qabsaa'ee hin jiru. Ana caalaa namni Oromoo tokkummaa Oromoo jaalatu hin jiru. Garuu yakki Baalee keessatti kalee galgala ijoollee xiyyiitiin dhahanii mootorsaayikilii irraa buusanii boolla keessatti ka darban ijoollee Tuulamaati kan akkas godhe. Dhugaan isinitti hima warra Shimallis Abdiisaatii fi Abiyyi Ahmad bobbaase. Ragaa qabatamaatu jira jechuudha. Baalee fi Harargee fi Arsii keessatti Oromoo gosaan adda qoodaniiti kan nurratti bobbaasaa jiran. Oromoo qabsaahi yaa Harargee, yaa Baale, yaa Arsii warra Sikkoo Mandoof, yaa warra Afran Qalloo qabsaahitii biyya kee bilisoomfadhu. Duulli nurratti godhamaa jiru duula gandummaati. Amaaraa Gondariin dhayxee jinnii fi jaankaa jechuu dhiisi. Kan nurratti diina bobbaasaa jiru Abiyyi Ahmad, Shimallis Abdiisaa, Takkalee Uumaa, Adaanech Abeebee, Addisuu Araggaa Qixxeessaa ijoollee maqaa Oromootiin warra ati beektu kana hidhamtoota siyaasaa Oromoos warri kana keessatti fixaa jiru jaruma kana. Amaaraa fi jinnii fi mootummaan naannoo Amaaraa akkas godhee maalii akkas godhee balaan nurraa dhiisi. Namni har'a dubartii Oromoo Harargee keessatti gudeechisaa ture. Waraanni har'a dubartii Oromoo Baalee keessatti gudeedaa ture. Waraanni har'a dubartii Oromoo Arsii keessatti gudeedaa ture. Waraana Biltsiginnaa Shimallis Abdiisaatiin leenji'anii bobbaafaman godinaalee Oromiyaa gara biraarraa Baalee fi Harargee keessatti Arsii keessatti kan ramadaman ijoollee Oromoo warra Shimallis Abdiisaa Takkalee Uumaatii fi Abiyyi Ahmad bobbaasan. Irra caalaatti ijoollee Jimmaa warra Kuulloo ta'an kan Baalee keessatti bobbaafamanii jiran isaan irra yakka gudeeddii raawwachaa oole. Viidiyoo waraabamee jira, suuraan kaafamee jira, wanti godhamee jira jechuudha. Tokkummaa Oromoo diigamaa booda tokkummaa Oromoo haa diigamtu deemnuti tokkummaa Oromootiin barbaannu kana booda. Nuti duraanis godina keenya qabsoofnee godina keenya bilisa baasuu qabna. Yaa warra Afran qabamaa jirra. Hanga yoomiiti dhugaan isiniif hima. Tokkummaa amantii jennee tokkummaa amantiidhaaf onnee jechaa jirra.
jibba amantaa musliimaatiif kan qabani duguuggan sanyii nurratti kan raawwatamaa jiru. Sheekota Amaaraan amanin, qeessota Amaaraan amanin isiniin jedhee jiraanii kanaan duras ardhas duguuggan godinoota kanarratti kan geggeeffamaa jiruuf jibba amantaatiif dhugaan isinitti himan. Jibba amantaatiif jinoosaayid jibba amantaatiif nurratti geggeeffamaa jira. Dhugaan isiniin jedha. Yaa ummata keenya qabsoon keenya kan ta'uu qabu diqaalaa ilmaan diqaalaa warra nuti baqattee dhufirratti ta'uu qaba. Kana booda waraana bilisiginaa waraana jenni naqi baqattuu ilmaan Amaara baqattee Oromiyaa keessa seente naqi Gaalee keessatti naqi Arsii keessatti naqi Harargee keessatti dandeettii ofirraa kaasi dadhabnaaniin deemii galee ciisi. Warri nurratti diina kana bobbaasaa jiru ilmaan warra Abiyyi Ahmad leenjise takkalaa uumaa isinitti meera. Oromoo irratti bobbaasanii Baalee fi Arsii irratti Harargee irratti yakka gurguddaatu raawwatamaa oole har'a. Tokkummaa Oromootii diigama jennee hagam callisna nuti. Hanga yoomii tokkummaa Oromootii diigamna jennee gudeejjiin uummata keenya irratti raawwatamaa jira. Kanaan dura maqaa abaawootiin 1992 irraa jalqabee dubartii keenya irraa rifeensi goggogaan haadamaa ture. Abbootii keenya irraa rifeensi goggogaan haadamaa ture. Baalee keessatti, Harargee keessatti, zoonii kibbaa keessatti, kibba bahaa keessatti gochi kun nurratti godhamaa ture. Har'as nurratti godhamaa jira. Kan kana godhaa jiru immoo dhugaan isinitti hima. Warruma nuti Oromoo jennee aangoo irra kaayanne Amaara dhiisee Amaarri qaata biyyattiitti galee Amaarri hin jiru. Amaaraan beekan Oromoo wal silolchiisuuf deeman. Namni kana godhaa jiru Abiyyi Ahmed fi warra paarlaamaa keessa jiran. Ilmaan abbaa garaasii komando keessaallee bitatanii afran qalloo keessaallee bitatanii gocha kan nurratti godhaa jiran jechuudha. Qabsoon geggeeffamaa jiru kun qabsoo godinoota muraasaa qofa ta'ee akka ta'etti fakkeessanii kan nurratti gochaa jiran har'a yakka jajjabaatu raawwatamee jira. Oromoo si komando Arsii jabaadhu si komando afran qalloo jabaadhu salphannee jirra bannee jirra. Akka malee kaleessa Harargee keessatti maastar pilaanii jenneeti warra haraqeetti lafa gurgurateeti lafa isaarraa ka'eef nuti maastar pilaanii Finfinneen keenya burraayyuun keenya jennee qabsaa'aa fi turre warra kaleessa lafa isaa gurgurateeti baranda adaarii ta'ee sharmuxaa ta'ee hoteelatti galeeti akka fedhe ta'u kaleessa barandaatti hin galinaa jenneeti malee Finfinneetti lafa ijaarachuuf hin turre nu. Har'a immoo yakka gudeeddii Oromiyaa keessatti raawwachaa jiran jechuudha. Baalee keessatti har'a raawwachaa oolan kan kana raawwachaa jiran immoo ilmaan Tuulamaatii fi ijoollee Jimmaati harka caalu. Humna addaa poolisii Oromiyaa keessa kan jiran jechuudha. Dhugaan isinitti hima. Ijoollee Shawaarraa dhufan, ijoollee Jimmarraa dhufan Abiyyii fi Shimallis Abdiisaa gorsanii addatti leenjisanii Baalee Harargee irratti bobbaasanii kana gochaa jiran. Tokkummaa Oromoo diigama balleessi tokkummaa Oromoo haga yoomii tokkummaa Oromoo jennee abboonni keenya dhumu. Haga yoomii tokkummaa Oromoo jennee hawwoonni keenya dhumu. Hanga yoomii tokkummaa Oromoo jennee uummanni keenya dhumu. Tokkummaa Oromoo si qofatu eega. Yoo Oromoon ani siin tokkoo miti jedhe ati Oromoo tokko godhuu hin dandeessu. Annama dhuunfaati yoo lallabaa oole hayyuun Oromoo tokko yoo lallabaa oole an Oromoo tokko godhuu hin danda'u. Kaleessa Oromoon nuti waliin dhumne har'a yoo deebisee nu ajjeese har'a yoo deebisee afaan Oromoo dubbachaa dubartii Oromoo yoo gudeede yakki kana caalee hin jiru. Yakki kana caalee hin jiru. Kanaaf Oromoon qabsooyitee biyya kee hin bilisoomsisa taanaan keessatti Oromoon si komandoo Oromoon afran qalloo. Qabsoo keetiitti cim dhugaan isiniif himaa miti yan yoo dubbiin didamte nuti Oromiyaa irraa fottooquu qabna godinni kun hin barbaannu biyyuma Oromiyaa jedhamu kana nuti godinni kun uf dandeenyee fottooqna yookaan Magdishootti dabalamuu Sumaalilaandiitti Sumaaliyaatti godina istiraateejiidhas nuti yookaan Keeniyaatti dabalamuu hin barbaannu naqiyaasi biyya kee keessa xiyyiitiin shugguxiidhaan waan feeteen gubii baasi biyya kee keessa Oromiyaa keessa warra baqatees deegan Amaara baqatanii biyya isaanii haraqeetti urgatanii dhufanii miti naqaa baasa biyya keessan keessa kadhannee dadhabne. Ani kalee bar Tigree wajjin kan mormaa turreef maastar pilaanii የሀጎስ ጌትነት የቶላ ዘበኝነት jennee qabsoofne har'a garuu dubartii keenya gandummaadhaaf jecha amantii isheen qabduuf jecha waan musliima taateef jecha Baalee Harargee keessatti dubartii gudeedaa oolan har'a isinitti maan dirqiidhaan I am sorry baay'een gadda dhugaan isin jedha takkaas waan akkana dubbadhee hin beeku Oromoo jedhee Oromoo ofumachuu kootitti hin qaanfadheen Oromoo jedhee Oromoo ofumachuu kootitti dhuguma bineensa wajjin jirramoo nama wajjin jirra jedheen maal qaba Hayilamaaramiin afaan Hayilamaaramiin ittiin dubbadhe san afaan abbaa isaa hayyee ittiin dubbadheen sanatti hin qaanfadhee har'aan kan jecha dugu Oromoo qabsaayi Oromoo si komandoo Oromoo afran qalloo qabsaayi
dubartii keetis kabachiisi, ufis kabachiisi, ilmaan keetis kabachiisi, duguggaa asirratti deemaa jirus kabachiisi. Yaa obboleeyyan kiyya nuti yoo barbaanne nuti Sumaalee taanee Sumaalee nu haa balleessitu Sumaalee wajjin jiraachuun wayya yookaan Keeniyaa wajjin jiraachuun wayya. Gochi har'a Baaleef Harargeef Arsii keessatti raawwatamaa oole. Gocha ilma Oromootu namni Oromoo tokko kursii Oromoo qabatee masaraa mootummaa keessa hin jirattiin jettanii miti. Suuraawwan beekaa dhoksine baay'eetu jira. Waraanni isaan bobbaasan intala Oromoo afaan Oromoo dubbachaa kan gudeedan. Intala Oromoo irratti yakka kan hojjetan. Osoo jiru dhoksine jechuudha. Qabsaa'ii biyya kee bilisoomfadhu. Dhugaan isiniif maali? Kaleessas seenaa keessatti abboonni isaanii abboota keenya irratti duulaa dulan. Jagamaa keelloo fa'aa yakka duguggaa sanyii Baalee keessatti raawwatanii beektan. Ilmaan isaanii har'a sanuma dalagaa oolan. Haa naqamanii waan takka nuti fiduu hin danda'an yoo nuti hidhan, yoo nuti jabaan, yoo nuti qabsoofne waa takka nu gochuu hin danda'a. Waa takka. Tokkummaa Oromoo abboo deema qilee bu'aati. Tokkummaa Oromoo jennee hanga yoom isin kadhannaa miti. Baay'ee nagaatti ani kana caalaas dubbachuun barbaadu yakka gudeeddii hamaatu raawwatame, jinoosaayidii jabaatu. Baalee fi godinaalee Arsii lamaan keessatti Baalee keessatti Wallaggaa fi Gujii dhiisaa Wallaggaa fi Gujiin bar fixanii jiru. Dubartii gudeedanii bira darbanii ilmoo ajjeesanii reeffa haadha gubbaa teessisanii waan hunda godhaniiti bira darbanii jiru. Gochi har'a garuu Baalee fi Arsii keessatti raawwatame, Harargee keessatti raawwatame gocha garaa nama dhukkubsu. Kun immoo kan raawwatameen Amaaraanii miti. Amaara jechaan waliin akkasumaan kan raawwatame ilmaan Oromoo gosa Oromoo adda ta'e irraayi. Gosa Shimallis Abdiisaa, gosa Taakkalaa Uumaa, gosa Abiyyi Ahmed irraa kan raawwatameera. Fedhan walitti haa galanii nuti yoo barbaanne qabsooyinee akkuma mootummaan naannoo godina keenya bilisoomsuu qabna nuti. Qabsooyinee yoo feene Keeniyaa jalatti, yoo feene Somaaliyaa jalatti buluu qabna. Nagaan bulaa. Baay'ee waan dubbadhu hin qabu, afaan ittiin dubbadhu hin qabu. Waan har'aan arge Rabbi isin agarsiisin fayyaa tahaa.